Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa har'as nagaadhaan dhuftanii har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isinii fideen jira. Maalidhaa har'ammoo kanan isinii fidee words of the day yookaan ammoo jechoota guyyaa guyyaadhaan beekuu qabnu lama jechuudha. Har'a jechoota kana fakkeenyaan wal qabsiisee baay'ee haara isinii galuun isinittan himaa. Kanaafiyyuu na waliin turuu keessaa hin irraanfatina. Maalidhaa jechoota words of the day jedhu kana ammaan booda yeroo yeroodhaan isiniif affidaa. Kanaaf isin vocabulary keessan guddisachaa deemtu jechuudha. Vocabulary keessan yookaan ammoo jechoota haaraa barattan kana yoo guddisachaa deemtan afaan Ingiliffatillee akkasumatti nu guddataa deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu na waliin aniyyuu isinitti baay'isu jedha. Daftaroonni qopheessadhaa ta'u kanan ani yeroo hundaa isinii fidu qabadhaa. Sana booda immoo achirratti barreeffattanii na waliin jechoota hedduu waliin barachaa deemnaa jechuudha. Kanaafiyyuu na waliin turuun irraanfatina. Warroonni immoo jalqabarraa kaastan jechuun warroonni dubbisaa barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii warroonni dubbisni isin rakkisuu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kanaan nu dubbisaa sana booda waliin dubbanneetoo kan barattan ta'a jechuudha. Kanaaf tokkoffaan amma maal jedhaa? Generous jedha. Generous maal jechuudha mee? Na waliin jedhame generous. Generous jechuun arjaa jechuudha. Nama wanna tokko namaa kennuu jaalatu ni jira miti. Sa'aasaa ta'uu danda'a. Wanta isaa qarshii ta'uu danda'a. Wanta hundaa wanta namaa kennuu jaalatu. Nama garaa laafu. Arjaa nama ta'e. Maal jennaani? Generous. Generous jettanii jechuudha. Fakkeenya yoo laallu ifanuu ta'a. Fakkeenya laalati kan deemnu. Fakkeenyaaf she is very generous with her time and always help her friends jedha. Isheen sa'a isheetti baay'ee arjaadha. Isheen sa'a isheetti baay'ee arjaadha. Yeroo hundaa hiriyoota ishee ni gargaarti. She always amma always jechuun maal jechuudha? Yeroo hundaa jechuudha. Helps her friend. Her friend jechuun hiriyoota ishee jechuudha. She is very generous. Isheen baay'ee garaa laaftudha. Yookaan ammoo isheen baay'ee arjaadha. Hiriyoota isheetiif jechuudha. Kana fakkeenya lammaffaa ilaallu immoo fakkeenya lammaffaan maal jedhaa? It was generous of you to share your lunch with me. It was generous of you to share your lunch with me. Nyaata keenyaa qooduun kee garaa laafummaa kee agarsiisa. Yookaan garaa laafummaa keeti jechuudhaaf kana fayyadame yookaan arjaa ta'uu kee agarsiisa jechuu barbaaddan. Amma maal taate jechuudha? Laanchi ishee yookaan ammoo laaqana ishee isa waliin qooddee sana maal jedheen inni it was generous of you to share your lunch with me. Nyaata kee na waliin qooduun kee waan garaa laafummaadha jedheeni jechuudha. Okay, amma immoo garam deemnaa? Gara lammaffaa deemnaa jechuudha. Jecha lammaffaa confident jedha. Confident jechuun maal jechuudha? Ofitti amanaa. Namni tokko confidence qaba hin jedhamu yeroo baay'ee nama ofitti amanamummaa qabu jechuudha. Sirriitti nama ofitti amanuu danda'u. Confidence nama qaba kan jennu jechuudha. Maal jechuudha? Ofitti amanaa jechuudha confident jechuudha. So amma yoo laaltan asirratti fakkeenya she felt confident before giving her speech. She felt confident before giving her speech. Isheen haasawa ishee dura of irratti amantaa qabdi. Amma haasaa keenya yeroo baay'ee eegaluu keenyan dura wanta tokko haasa'uu eegaluu keenyan dura maaltu nu barbaachisa? Ofitti amanamummaa qabaachuu qabna. Maaliifii amma waltajjiirra baanee akka wanti hin jenneef jechuudha. Akka nu rakkisneef first we need confident. Confidentii barbaannaa jechuudha. Confidentiidha isheen jechuun maal jechuudha? Confidensii qabda ofitti amantii jechuudha. So maal jettee asirratti? She felt confident before giving her speech. Isheen haasawa ishee dura of irratti amantaa qabdi kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo fakkeenya itti aanu maal jetti? You need to be confident when speaking English. You need to be confident when speaking English. Afaan Ingiliffaa yoo dubbattu ofirratti amantaa qabaachuu qabda. Afaan Ingiliffaa yoo dubbattu ofirratti amantaa qabaachuu qabda yookaan ofitti amanamummaa qabaachuu qabda jedhaa jechuudha. Maal qabda? Asirratti amma confident kan jedhu sanii jechuudha. Ofitti amanaa jechuudha. You need to be confident when speaking English. Afaan Ingiliffaa yoo dubbattu ofirratti amantaa qabaachuu qabdaa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu kanuma jechoota lama isinii fidee kanaaf jala yoo barreeffattan akkanatti yeroo hundaame daftara qopheeffadhaa ta'u nuti yeroo hundaa ni gadhiisna. Kanaafiyyuu isin jala jalaa qabachaa deemaa jechuudha.
Inni biraa immoo daayirektoo barachuu barbaadan nu dubbisaa warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib, laayik akkasumas koomentii godhaa. Ammaaf bakkuma argitanitti nagaan nuuf ta'a.